keessaniin eessarraa dhuftanii waaqayyo olmaa maal isiniif ollaan dhugaa ba'uu lafa kana dhuftanii baga nagaan nu eeddanii jecha maqaan koo Tafarii Taasisaa jedhama. Kanan dhufee as magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa Shanirraadha. Inni dana fuuldura saba waaqayyootti kanan bahee oolmaa waaqayyoo naaf oolee dubbachuudhaaf dhugaa ba'uudhaafidha. Innis torbanarraa waaqayyoo iddoo kanatti waan inni natti dubbatedha kanan dhugaa ba'u jechuudha. Jalqaba dhugaa ba'umsa lama qaba. Innis torbanarraa jechuunis gaafa 4/6/2014 jechuudha. Namoonni kennaa jaalalaa irratti namoonni uffata walii ilaaluu danda'u, malkii walii ilaaluu danda'u. Garuu inni keessa namaa ilaalu ergaa namoota 4 natti dubbata akka isaan as baasee akka kadhadhuuf jedhanii abbaa mul'ataa fa'aa kennaa jaalalaa irratti asirratti hin dubbatu turan. Waaqayyo dhuguma keessa namaa kan laalu waaqayyoodha. Gaaffii lama qabda jedha gaafa yeroon isaa ga'u as baasetan namoota kanatti dubbadhaa jiranii kennaa jaalalatti dubbatee ni waaqayyo karaa abbaa mul'ataa dubbatee isa booddee carraan kun tokko si ture. Warra waaqayyo ganameeffatee dubbate keessaa jarraan jalqabaa na ta'e. Isas yeroo fayyinaa gaafa ga'etti achas na baasanii waaqayyo sagaleessa akka ganama dubbate dursee na waamee waggaa sadii jaalala waggaa sadii kan ture waan hundi isaanii shottee bari sitri maali tokko karaa mana keedhaa karaa ishee keedhaa kan biraan jalqabdee waan sadarkaa kana mudate kana waa kennitu kana yeroo baay'ee ni batta yeroo baay'ee ni batta dhugaadha gooftaan akkasii jedhama sirna dubbadheera yeroo kana galla gooftaan akkasii jedhama waaqayyo tokko karaa mana keessa waan wal nama afaan karaa hojii kee inni sadaffaan jalqabdee seerkaa waan ta'u waan mudate waaqayyo keessa jedhama har'aa kaasee sadansaayyuu gooftaa Yesuus boojuu barruu keetti laalleeraa siin jedhama. Gaaffii lama qabda jedhe dhugaadha. Gaaffii si rakkisu waa lamaa jedhe. Unis gaaffii sanaa maatii koo wajjiniin ganama gaafa gara circhii kana wal bukkee deemnee dhumnu jechuudha. Baay'ee waaqayyo hin argu. Maaliif yeroo nuti lakkoofsisa waaqayyo hin argu ennee taraa irratti kadhataa dhumne, taraa irratti haasaa dhumne jechuudha. Akka namummaa keenyatti haasofne. Kan nama dhibu waaqayyo dursee isa nuyi karaatti isa nuyi manatti irratti gungumne irratti haasofne irratti dursa carraa hangafaana godhe waaqayyo naa galateeffadhu. Isa nama argu gooftaan hin kabajama hin argu jechaan dhufe hin arge jechaa jiru kabaja Yesuusiifi. Waaqayyo argi jenne hin arga waaqayyo dhuguma. Akkuma irratti kadhanne akkuma irratti gaaffii keenya qabannee dhumnetti waaqayyo dursee nu arge gaaffii wanta jalqabamee xumuramuu dide isa irratti kadhanna turre isa waaqayyo akkuma nuti itti gaafachaa akkuma nuti walii irratti dubbataa turre ifa baasee saba irratti adda baasee dubbate waaqayyo. Inni lammataa karaa hojiittis waan dhiphattu qabdaa jedhe. Waaqayyo gaaffii lama irratti dhiphattaa ergasitti dubbate maal jedhe gooftaan? Tokko karaa hojii keeti, tokko immoo wanta jalqabdee xumuruu dadhabdeetu jira jedhe. Kana hundumaayyuu waaqayyo si injifachiisa.
inni ati karaa hojii keetii yaaddoftus inni jalqabamee xumuramuu dide sin xumurama jedhe kanaa waaqayyo naa galateeffadhaa'e ameen ameen kanumarraanii isa waaqayyo torbee har'a kana dubbate gaafa 4/2014 kana isa waaqayyo dursee karaa cufame sana saaqe sana argee seexanni dhibee bara dheeraadhaa fi ani irraanfadhee kaayetu natti deeba ture gaafa roobii jechuudha. Waaqayyo qidaamee dubbate gaafa roobii ganama yeroo gara shinti beetii adeemu mar'imaan kana na dhukkuba ture. Gara shinti beetii yeroo naqu dhiiguma narraba akkatti taa'uun qabu. Erga gaafa roobii sana amma guyyaa kaleessaatti jechuudha. Biddeen waan akka gogaa ta'u waan akka akaayii malee waa nyaadhe dhaqee gad taa'uu hin danda'u. Waan waggaa 4 ta'a jechuudha dhibeen sun kan inni na qabee ture. Waggaa 4 kan qabamuu koo yeroo sanatti gara mana yaalaa naashinaaliin deeme jechuudha. Utuma achi deemuu qoricha naa kennanii opereeshinii yoo ta'e malee fayyuu hin dandeessu hin muramaa naan jedhan maaliif karaa shinti beete yookaan karaan bakkee ba'uu jechuudha. Akka kanaan luxate bakkeetti mar'imaan keessaa bakkee na ba'ee ture. Yoo murame malee hin fayyu jedhan. Garuu amma itti qoricha kana fayyadami ta'uu baannaan opereeshinii taataa naan jedhan. An qoricha sana guyyaa tokko ta'u lama fudhadhee liqimseetanii kan fayyadamus fayyadamee harka kootti qabadheetan gara moggaa sana taa'ee ganama bariituu nam tokko waldaa kana seeniinan cherchii kana nan kadhadhan ture. Qoricha sana fiddanii gara waldaa kanaa dhuftanii fudhadhee dhufee irratti kadhadhee kanumaan guyyaama sana carraan bishaan dibataa keessa deemanii kennuu karaa waaqayyo abbaa mul'ataatiin na qaqqabee ture. Namoota dhukkubsatanii bishaan dibataan laadhaa jedhee waaqayyo gaafa isin qoricha sana fidattanii dhuftanii karaa abbaa mul'ataa dubbatee ture isa keessaas nama tokko turtanii. Eeyyee sana keessaas carraan bishaan dibataa na qaqqabee achumaan bishaan dibataa na gahuu isaatiin amanee kootiin dhibeen sun adda bahee karaa sanatti yoo natti hin dubbatamne ta'u isuma bishaan dibataa na qaqqabe sanaan amanee naqeen shinti beetii keessan buuse. Opereeshinii ta'uun isin hafee hin fayyitanii? Yeroo masana dhaqee shinti beetii keessa galee sagantaa xumura booda shinti beetii hin buuse erga gaafasii dhibeen tokko natti hin deebine. Isa nama fayyisu gooftaan hin kabajama. Ameen. Dhibee akka waggaa 4 irraa kan ka'e narraa waaqayyo calaase. Torban irraa waaqayyo dubbachuurraan inaafee dhugaa ba'umsa ani ba'uu dhiisuudhaan isa fayyitan kana sin deebitanii dhuftanii dhugaan baanee san fayya kana yeroo sanatti dhugaan baanee jechuudha. Dhugaa hin baane isan dagadhe kana isanii ofii irratti dhugaa ba'umsa waaqayyo hambiseef jecha waaqayyo dursee fayyina karaa naa saaqa fayyina naa labsa. Ta'us dhugaa ba'umsi waaqayyo waan irratti hafeef dhibeen kun natti deebi'e jechuudha gaafa roobii eengaddaa jechuudha. Gaafa roobii kamisa jimaata kana baay'een dhiphachaan ture. Guyyaa kaleessaa jechuudha. Gara shaaworii dhaqeetanii bishaan dibataa fuudheen bishaan shaaworii galutti naqeen har'a dudduuba koo ni qadhaa keessi koo isaa dhiqamu waaqayyoo isan dagadhee isanii oolmaati naa oolte isan dhoksee sanas ifa baase nan dubbadhadhee waaqayyoon nan kadhee amma ani kunoo nagaa kooti haaleeluuyaa. Isa nagaa namaa laatu waaqayyoo hin kabajama. Haleluuyaa. Taluma waaqayyootiin natti araarame an dhugaa kee nan ba'a jettanii bishaan dibataa godhatanitti dhibeen sun isinirraa hiikamee ol jettanii gajjachuu hin dandeessan turtan amma fayyaadha. Amma nagaadha akkattiin taa'uu hin danda'u jechuudha yeroo sana. Amma bakka deemuus fiiguus waan barbaade hojjechuudhaaf waaqayyo na hiikeera. Natti araarameera. Haleluuyaa. Ameen. 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 Kanaaf